Ashama harka fuunee hordoftoonni abduu moobaayilaa biyya jirtan hundi keessanuu baga jiraattan isiniin jedha. Har'a akka obboleessa keessan xiqqaa tokkootitti dhaamsa jabduu takkaan isinii dhaama. Dhaamsa yeroo hedduu mataa keessana jirtu kan maaliif sabni kiyya kana ta'a? Maaliif ijoolleen Oromoo kana taati jedhee waan yeroo hedduu sammuu kiyya jeequudha. Inni sunilleen waa sadii. Waa sadiin kun waan silaa nuti itti fayyadamuu qabnuun orma fayyadaa jirra jechuudha. Waan silaa godhuu hin qabne gooneetiin nama fayyadaa ufammoo miidhutti jirra jechuudha. Inni sadiin kun maal inni himaa jechuun keessan hin oolamu. Waa sadiinuu takka takkaa wal dura duubaan isiniif himaa jechuudha. Inni tokkoffaa sooshaal miidiyaan kun akkuma isin hundinuu beektan gara lamaati. Kara tokkoon nuuf muraa, gara tokkoon nu muraa jechuudha. Garuu nuti waan silaa ittiin murachuu qabnu san ormaaf dabarsinee ormi ittiin murachaa nuti ammoo ofiin murutti jirra jechuudha. Kana yeroo isiniin jedhu tokkoffaa irratti waa'ee siyaasaati. Fakkeenyaaf namoonni liif sooshaal miidiyaa gargaraa irratti gabbanii haasayan waa sadii haasayan akkuma jalqaba irratti isiniif tuqe waa sadii haasayanii jechuudha. Waa sadiin kana keessaa tokko ka siyaasaati. Fakkeenyaaf namni tokko yoo siyaasaaf gabbahee haasayu mootummaadhaaf ispiikarii ta'ee akka fakkeenyaaf namoonni tokko fakkeenyaaf yoo kaambaaniin haaraa baname makiinaa irratti ispiikarii kaayanii deddeemanii magaalaa keessa kaambaanii akkanaa faayidaa akkanaa buusaa kaambaanii biraa irra kanatu bareedaadha kanatu akkasii jedhanii beeysan kanatti mootummaallee namoota garagaraa bittee akkasitti lallabsiifti jechuudha. Kanaafuu dogongorri nuti qabnu immoo maali waan kanarratti jechuudha. Mootummaan amma fakkeenyaaf nama tokkoon fakkeenya isinii fudha. Amma Hangaasaa Ibraahim fakkeenyaaf warra doolaara guddaadhaan alarraa bitamee galeedha. Wanni inni galeef beekumsa qabaatee yookiin barumsa qabaatee faayidaa buusaa fi miti jechuudha. Nama hedduutu nama kana laalaa yookiin ammoo nama arrabsuu ni beekaa. Nama hedduutu isa laalaa. Amma kana jechuun maal inni Oromoon cal jettee nama waa arrabsu laalti sababa jedhuun bitamee warra sila maqaa doktorummaati warra akkama doktor Birhaanuu Leenjisoo kan mootummaa waliin dalagaa jiru kan alarraa doolaaraan bitamee caalallee Hangaasaan amma isaan biratti bakka qabaa jechuudha. Maaliifi sababa isin laaltaniif wanni nuti akka Oromootitti waan addaa tokko qabna ani isiniin jedheefillee maalinni rakkinni guddaan nu qabnu tokko faarratti kan amma isinii himuuf dhufe maalinni nama fakkeenyaaf mootummaan akkasitti ispiikara godhattee akka inni gartee ajandaa isaanii san himuuf lallabsiifachuuf asbaafti tokko eega beeyne yoo namni sun waa'ee siyaasaa fakkeenyaa fi himachuutti jira ta'uu isaa eega beeyne booda dhay'ee maal jedhaa isaa laaluuf maal jedha namni kun fakkeenyaa fi yookiin hawaan sammuu keenya fakkeenyaa fi teshiini sammuu keenyaa tokko dubbatee namni sun yookiin nama nu jibbinu tokko faarse yookiin ammoo nama nu jaalannu tokko arrabse akkamitti gartee nama sallaalluuf ajandaa mootummaa kana ammoo gurra keenyaan gahaa jechuudha. Nuti waan kana qaalii isaa san goonee fi akka mootummaan nama saniif gartee damoosa kana yookiin mallaqa kana kennuuf goonee nama sanis gurra itti goonee ammoo fi nu arrabsu jira nuti ammoo dhaynee ilaallee akka mallee isaa kafalamu godhutti jira jechuudha. Kana jechuun maaliin akkuma reefu san jedha sooshaal miidiyaan gara lamaa eega ta'e nuti ammoo gara lamaa ka silaa nama murusan ofii murutti jira jechuudha. Isa hoo laalchaan akka damoosni isaa kafalamuuf goone akka siyaasni gartee mootummaa nama keenya ajjeesu sanillee akka inni gartee isaaf dabarsu goonee fi laaluufitti jira jechuudha. Kuni dogongora guddaadha. Dhugaa dubbachuuf akka Oromootitti waan nuti qabnudha jechuudha guddaa. Namni biraa waan faayidaa naaf hin qabne kun ammoo ispiikara mootummaati jedhee bira dabraa jechuudha nama sana inni laalu jechuudha. Garuu nuti nama hamaa tokko fakkeenyaaf amma Hangaasaan osoo baatii takkaa fi lama dhiifamaa isa waan nama maqaa namaa dhaawuleen sirri miti fakkeenyaaf isa isinii kaasa jechuudha. Osoo inni baatii takkaa lama dhabamee as bahee Hangaasaan irra dhufee maal jechuu deema jenneeti kan isan jaalanne jechuudha. Hangaasaa yoo namni kumni lama laale nama kuma lama keessaa namni kumaa 500 akka tilmaama kiyyaatitti namoota isa jibban jechuudha. Nama maal jedha laata maal jechuu dhufe laata jedhee nama dhaquudha jechuudha. Kuni dogongora guddaadha jechuudha. Waan fedhe jedhee jechuu baate eega kaayoo isaa beeyne eenyuuf dalagaa eega beeyne maal dalagutti jira eega beeyne tuffannee bira dabruu qabna jechuudha. Sooshaal miidiyaa jechuun fakkeenyaaf televezyiina mana keessa taa'ee yookiin namni televezyiina isaatiin laaluu miti. Waan jalatti nama meeqatu laalee nama meeqatu gartee waan kana dhaamsa isaa kana dhagahee ka jedhu laaleeti jechuudha mootummaan isaaf damoosa ka kafalu. Kanaafuu damoosi isaa san ka kafalutti jiru nuhi jechuudha. Kun dogongora guddaadha akka Oromootitti anammoo dhiifama malee naa godha yaada mataa kiyyaa kan yeroo hedduu arguudha jechuudha. Kanaafuu nama gartee yaada bareedaa nuuf dabarsu caala amma yeroo ammaa kana wanti taamutti jiru maal inni nama arrabsu yookiin ammoo nama mootummaadhaaf ispiikarii tahee siyaasa mootummaa facaasu san maal jechuu jira laata sababa jedhu mee waan inni jedhuun dhagaya jechuudha fi dhaynee jala dhaabbannaa jechuudha. Inumaahuu dhaqee namoonni gariin komantiidhaan dhaqee arrabsa jedhee namni kun jalqabumaahuu akka arrabsamu beekeeti garuu yaada isaa kana ummata keessatti facaafachuuf gabbahe waan ta'eef inni arrabsinee waan feene jennee kaayoon isaa maalinni yaada isaa san akka gurra ummataa seenuudha. Wanni inni ittiin damoosa argatulleen sanii jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo inni liif gasseene
nama meeqatu isa laaluu jira qofa jechuu kan laalamu. Damoosni isaaf kafalamu sun maal jechuutti jira osoo hin taane maal jedhanii komantii osoo hin taane nama isa laaluutti jedhu san qofa. Maaliif jennaan ajandaan isaa faca'eefii jira jechuudha. Nama meeqatu ajandaa keenya san nuuf laalee jira. Mootummaan kanaan damoosa kafaltiif jechuudha. Wannan kana reefuu kana isin jedhee fi qara silaa ofii ittiin murachuu qabdan san namatu isiniin murutti jira. Inumaatu qara keessan san akka namatti akka agartee nama rasaasa afaanitti deebisee diinatti kennee naan dhahi jedheeti jechuudha. Sooshaal miidiyaan dhugaa dubbachuuf qara gara lama yoo beeyte ittiin muratte kan ittiin ofirraan diina keetiin murtu ka ofii ittiin murattu jechuudha. Kanaafuu nuti ofii muru jirra obboleeyyan kiyya kanarraallee nama tokko jibbitan taanaan an fakkeenyaaf nama tokkochi isinii dhahee maqaa dhahee malee nama hedduutu jira jechuudha waan akkanaa kun. Nama san eega ilaalcha isaa beeytanii maal jechuu deemaadhaaf gonkuma. Nama sanitti sa'aa teessan guddanii ilaalina. Achi deemtanii miidiyaadhaan biraa kan waan dhugaa dabarsu. Kan waan adda addaa dabarsu laaltanii yeroo keessan achi guddanii waallee irraa barachuu qabdan malee waan faayidaa irraa hin qabne yookiin ammoo dhaqee komantiin arrabsaadha yookiin ammoo maal jedha waan jedhu laaluudhaaf. Namni sun maal jedha jechuu laaluudhaaf jechuudha. Anamma na amantanuu na amanuu baattanu ABC fakkeenyaaf OBN fi ABC illee jechuudha. Miidiyaa biyyattii guddaadhami. Amataa ol eegan laaliin takka waan kana jedha waan san jedha sila nama sooshaal miidiyaa irratti waan adda addaa dabarsu waan akkanaa kana fakkeenyaaf keessaa hordofee sila waayii keessaa fudhaami garuu takka laaleen beeku jechuudha. Maal faayidaa isaa homaanaan qabu jechuudha. Dhayxanii namni sun akka damoosa fudhatee malleen isaaf kafalamu gootanii ammas ofii keessanii aartanii gas coggaara keessan uf luqqisaa sammuu keessan uf jeeqaa biraa deebitanii jechuudha. Kuni gonkuma sirrii miti. Warri deeggartan laala mirga keessanii jechuudha. Garuu akkuma reefu isin jedhe nama 2,000 yoo isa laalutti jira ta'e nama 2,000 kana keessa nama 1,500 nama maal jedhaadhaaf dhaqu. Kuni akka Oromootitti dogongora hin qabnu jechuudha. Kanaafuu damoosa kafaluufitti jiratti beekaa isin. Wanni inni ittiin bitamee doolaara 5,000 fakkeenyaaf doolaara 5,000 alarraa bitamee akkanatti ajaabiidha yookiin ammoo boodigaardiidhaan eeggamee akkanatti qallabamutti gartee farshoo obaasutti jiraniif maalinni nama hedduutu isa laala ajandaa keenya isa keessaan facaafannaadha. Hanga isaa dhiisa hatta OBN yoo isin waan isin fayyadu warra isaan deeggaru yoo hin ta'in hin laalinaaf waan isin fayyadu laala. Kana jechuudha. Fakkeenya biraa tokkoon isinii kaasan malee dhiyoo tana fakkeenyaa fi Teedii Afroo reepoortii goona jedhameeti namoonni hedduun isaanis nama kenna fakkeenyaa fi nama wallisaa Oromoo tokko YouTube irra buusan mitillee YouTube irra buusna jedhameeti fiigame jechuudha. Kunillee sirrii miti. Ati reepoortiin godhin kee kan biraa kan Oromoodha laaluudhaan dorgomsiisii isa bira dabarsi. Teediin fakkeenyaaf bahee miiliyoon ilaalame nuti miiliyoon agadi Jaafar Yuusuf fakkeenyaaf yoo baase Jaafar Yuusuf sirba inni baase san nuti illee laallee miiliyoona ol dabarsuu qabna jechuudha. Dorgomsiisuu qabna. Isa reepoortii godha jettee dhayxee fakkeenyaaf namoonni hedduun teedii reepoortii godha jedhee dhaqeeti mee teediin kun maal jedha kanamni akkanatti reepoortii godha irratti xiyyeeffateef jettee gadi tuuta. Ati isaaf laalte jechuudha. Laalte isaaf viiwara dabarte jechuudha. Yoo inni miiliyoona guutuuf namni 100 hafe namni 100 maal jedhaadhaaf yoo gattuqe miiliyoona guuteef jechuudha. Karaa kanaan malee karaa nuti of qoffisutti jirru. Ati nama tokko nama Oromoo tokko akkuma reefuu siin jedhe nama gartee arrabsuuf yookiin siyaasa mootummaatiif waan adda addaa irratti hin xiyyeeffatin nama faayidaa wayiitiif hatta waan bashannansiisaa waan qoflaa ta'u laaliitii dhaqii hamilee isaa jajjabeessi. Fakkeenyaaf Jaafar Yuusuf sirba baase haa jennu. Jaafar Yuusuf eega sirba baase nuti fakkeenyaaf yoo teediin miiliyoona 2 laalame dhuguma dubbachuuf Oromoon biyya alaa kana jirtu miiliyoona 5 ol hin taatu hedduudha. Kanaafuu laallee Jaafariin miiliyoona yoo teediin miiliyoona takka laalame akka miiliyoona 2 godhuu dandeenya jechuudha. Haa inni sirbi sun nutti bareeduu baatu hamilee nama saniitiif dorgommii gartee fakkeenyaaf teedii bira dabarsuudhaatiifu laallee laayikii goonee fakkeenyaaf osoo hin dhageeffatin koomantii isaa Jaafar jabaadhu waan bareeda dalayde jennee koomantii barreessinee fi bira yoo dabarre teedii reepoortii godhuun kana oliin jiru akka kiyyatti. Reepoortii kanamaa godhuun duratti keetirratti xiyyeeffattee kee akka kaanii sanitti akka gartee ka isaanii sanitti guddisuu qabda jechuudha. Garuu reepoortii godha jettee dhayxee maal jedha laata jettee gattuu ilaaluun sirrii miti jechuudha. Yookiin ammoo reepoortii wallaalaaf gattuu kun keeni mala. Yookiin ammoo namni hedduun maal jedha laata jechuudha quudhaaf ilaala jechuudha. Kaan ammoo jaalateetu dhagaa jechuudha. Ka jaalatullee rabbi isin haa jibbisiisu isiniin jenna. Garuu ammoo wanta akka dorgomsiisnee bira dabarsuun dandeenya. Heddumina qabna jennee of dhaaduun kenna maali duuba faayidaan isaa waan akkana kana waan hojjanne. Nama Oromoo kamiyyuu kan wahiin gabbaye keessattuu nama gartee faayidaa Oromootiin afaan Oromootiin faayidaan isiin gabbaye anaaf gabbahee beekteeti jajjabeessuu qabdaa jechuudha. Kanatti kuffisuu qabdu akkuma gartee reefuu siin jedhe nama waa'ee kanaa irratti hojjetutti jirudha jechuudha. Nama tokko karoora isaa eega beekte yoo namni sun isii faayidaa hin qabaanne homa fedheefuu haa hojjetu
irraa baqachuu qabda jechuudha. Karaa kanaan ka kuffisuu dandeessu jechuudha. Dhayxee komantii barreessuudhaan gonkumaa kuffisuu miti. Dhayxee reeportii godhuudhaan miti jechuudha ka kuffisuu dandeessu. Isa laaluu dhabuun kufaatiin kanaa olii hin jiru jechuudha. Sooshaal miidiyaa yeroo har'aa duraan fakkeenyaaf televezyiinatu manatti ilaalamaa jechuudha. Sooshaal miidiyaa yeroo har'aa achuma irratti kaalkuleet godhee daqiiqaa takka keessatti himaa jechuudha. Namni kun hagana ilaalame yoo inni waan inni achi irratti dhiyaateef saniif akkuma amma isin jedhe fakkeenyaaf hangaasaaf illee damoosni kafalamuuf namni hagana isa laalutti jira qofaadhaan jechuudha. Komantii nama meeqatu isa arrabseeti miti kan laalamu jechuudha. Nama meeqatu yaada isaa kana deeggaraa miti. Nama meeqatu isa laaladha. Inumaatu sihii arrabsuudhaaf dhayxe santu isaaf irra faayidaa qaba jechuudha. Maaliifi ajandaa mootummaan facaafachuu barbaadu kana gurra siseenee jira jechuudha. Kanaafuu tufuuzoo mootummaa waan inni barbaadu waan inni sila speakeran magaalaa keessa deemee lallabarsan inni manuma ofii taa'ee farshoo dhugaa siifime atillee ammoo manuma isaa teessee deeggartee jirta akka isaafillee malleen kafalamu gootee jirta jechuudha. Kana irratti hojjechuu qabna obboleeyyan kiyya. Inni lammaffaa ammoo namoota liivirraa waraaban kana keessa inni lammaffaa ka biizinasaatu jira. Fakkeenyaaf ani waanuma fedhe jedhee yookiin ammoo namoonni adda addaa waan fedhe waan fakkeenyaaf sammuu keessan isin harkisu yookiin hay maaliyoon akkanaa kun ka jedhamu wahii waan akkasii san irratti dubbate fakkeenyaaf waan safuun eegganne haa ta'u waan saalaa haa ta'u waan qaanyii waan adda addaa haa ta'u waan akkasiitiin as bahee isin ammoo hay akkamitti waan akkanaa kana dubbata jettanii dhayxan. Kanaafuu waan inni ammoo wanni kana godheef maal inni waan kanaan isin harkisee sooshaal miidiyaa kanarraa maallaqa argataa jira jechuudha. Ka maallaqa argatu achirraa fakkeenyaaf maallaqa online achirraa argatullee maal inni beeksisni garaagaraa asirratti beeksifamee fakkeenyaaf warra feesbuukaati yoo ta'e feesbuukaan achirra beeksifamee isaaf ammoo beeksisa kanarraa maallaqa kafalaaf jechuudha warra feesbuukaa. Isin ammoo isa kanatti itti aartanii akkamitti maal jedhaadhaan dhayxan jechuudha. Akkuma karee fuusan jechuudha. Akkuma karee fuusanii jechuudha. Kunis biizinasaaf warra bahee jechuudha. Kanas tuffattanii bira dabruu qabdan. Yoo waan faayidaa qabu ta'e laaluu qofaa mi jajjabeessaa yoo sheer godhaafi jechuudha. Hatta waan nama bashannansiisuu yoo ta'e waan nama kofalchiisuu yoo ta'e dhaqaatii sammuu keessanitti bohaarsa irraa qoodadha yaada isaa. Fakkeenyaaf nama tokkotu jira nama 2,000 maleen dubbadhu nama 3,000 maleen dubbadhu waan bareedu dubbachuu deema jedheeti laala homaa rakkoon qabu nama 5,000 haa ta'u ni laalaanis laaltanii yaada isaa san irraa qoodamuu homaa rakkoon qabu inumaatu nama san jajjabeessuudha jechuudha. Yoo namni sun komodii ta'es komodii isaa san irratti waan koflaa san irratti waan safuu eeggate waan qaanyiin taane yoo taate irratti jajjabeessuu qabdan jechuudha. Inni sadaffaadha ammoo inni kun faa baay'ee tokko hamaadha jechuudha. Isa kanarraa sirriitti of eeggachuu qabdan dhugaa dubbachuuf. Isa kanarratti anammaa hedduu kamataana nyaatu jechuudha. Maal inni kuni namni tokko fakkeenyaaf ijoolleen hedduun biyya Arabaa wanni an kaaseefillee biyya Arabaa kana keessa osoo waa'ee siyaasaa hin beekne biyyatti fakkeenyaaf akkuma haadha abbaa biratti guddateen carraa barumsaallee waan hin argatiniif fakkeenyaaf hedduun namaa caaluma je'ee biyya Arabaatitti yookiin warra jalaa maallaqa haga xiqqoo takka hatee yookiin ammoo dalagateetu biyya Arabaa deemee achitti dalagataa jechuudha. Egaa achi dhaqee re'ee tiisee eega maallaqa xiqqaatu guddattuu argatee booda maallaqa kanaan telefoonas bitatee addunyaanis wal argee haala adda addaa argaa jechuudha. Namuma liif seenuu kana laaleet innis liif seenee gaafa biraa namnummaan kalee uf dadhabee akka mataa dhuunfaa isaatitti uf dadhabee dalagataaf biyyaa bahe ara nama siyaasaa ta'ee biyya guutuu maqaa biyya guutuu dhabatee biyya san bakka bu'ee nama arrabsaa jechuudha. Haykun akkamitti biyya arrabsa jetneetu ammoo girjennee dhayinee ilaallaa jechuudha. Kuni gonkuma waan ta'amuu hin qabne jechuudha. Inni tokkoffaa siyaasa beekee osoo hin taane maalinni nama biraa kan namni hedduun laalu jiru argeeti anas nan laalan yoon akkana jedheeti guyyaa dura laaluudhaaf gabbaa. Laaluudhaaf yeroo gabbaa fakkeenyaaf maqaa gandaa dhawate yookiin ammoo maqaa ganda biraa arrabseeti maqaa ganda isaa kana faarsee ol baa. Yookiin ammoo nama isin jibbitan tokko akkuma kareefuu siyaasaaf kafalamee fi godha kan isin jedhe sanitti jechuudha. Kunillee maal ta'a maqaa ganda tokkoo faarsee maqaa ganda tokkoo arrabseetiin maqaa kanaan ol baha jechuudha. Namni akkanaa kunniin ammoo hedduudha warroonni akkanaa kunniin yoo fedhan haadha ofii arrabsanii kan haadha arrabse kun akka fakkeenyaaf isin jechuu jira. Haadha ofii arrabse fakkeenyaaf ati ka haadha arrabse kun akkam jettee achi dhayxee ilaaltaa jechuudha. Waan inni itti godhu jiru kanarratti jajjabeessite. Asirra dhayxee arrabsita komantii barreessitaaf inni kanaa miti faayidaan isaa nama 1,000 na laalu jira nama 500 na laalu jiraadha inni kaayoon isaa. Maaliifi waan guddaadha isaaf. Telefoona bitachuun jalqaba isaaf waan guddaa ta'eet amma immoo ol bahee namni 1,000 isa laalu waan guddaadha. Waa'ee siyaasaatii miti waa'ee dhuunfaa faamilii isaan beeku inni. Ati ammoo ganda gooteeti yookiin sababa sanii as deebitee kabiraallee wallaalan akka isaa akkamitti inni ganda kiyya arrabsa jedheet ammallee ol bahee ganda isaa san arrabsee ganda biraa faarsaa jechuudha. Warra akkanaa kanatu guute jechuudha ama Facebook warra. Anammoo warra akkanaa kana qoshaasha jedheetumaan bira dabraa jechuudha. Nama fakkeenyaaf maqaa gandaatiin yookiin maqaa paartiitiin akka waan paartiin bakka buufatee asumarratti nama jabaa uf godhee
maaliin laalamaani beeka fakkeenyaaf ol baheetiin nama ati jaalatu tokko asumatti arrabsee yookiin ammoo ebaluun kun ajjeefamuu qaba inni yookiin nama tokko nama du'e tokko yoo fedhe itti xiqqaate siin jedha. Akkuma reefuu siin jedhe namni kun yoo haadha arrabsee namni isa laalu heddumaateef inni haajaa isaatii miti safuu namummaa hin qabu inni duraanummaa waa'ee namummaa hin qabu waa'ee amantiin beeku waa'ee safuu hin beeku waa'ee siyaasaas hin beeku. Karoorri isaa siyaasa isaa beekumsi isaa nama meeqatu na laaluu san qofa waan ta'eef karoorri isaa inni gana itti fufachuudha haadha isaa arrabsuu san irratti waan namni isa laaluuf inni gammachuun isaa namni isa laaluu san qofa waan taateef itti fufaa jechuudha. Kanallee kan godhutti jiru eenyuun sumaa laalutti jiru kana jechuudha. Osoo ati tuffattee fakkeenyaaf wallaala ta'uu isaa beektee yookiin ammoo qoshaasha jettee bira dabartee namni kun akkasitti hamilee argatee hin baay'atu jechuudha. Yeroo har'aa kana yoo laaltan ijoollee wanna takkan beeynatu ol bahee maqaa gandaatiin dhaadachuu maqaa ganda biraa arrabsuu maqaa nama tokkoo nama gartee beekaa nama gurguddaa hayyuu arrabsuu maqaa hayyuu xureessuu yoo fedhan ka du'een gartee baga du'e jechuu yoo fedhan ka hidhameen baga hidhame jechuu wantoota akkana kanatu deemaa jira jechuudha. Kanallee kan gurra itti godhu jiru sihii jechuudha. Sadaffaa nuhi keessattuu akka Oromootitti waan kana qabna jechuudha. Namni teenshiinii sammuu keenyaa laalee waan nuti itti fakkeenyaaf wanni maqaa haadhaa isinii kaaseefillee addunyaa tanarra ilma namaatiif fakkeenyaaf anaaf wanni haadhaa olii hin jiru jechuudha. Haadha ijoolleen akkasii haadha ofii arrabsanii namni isaan laalan taanaan ni arrabsan. Naamanaaf warra irra siyaasaaf ol bahee ganda nama tokko arrabsee ganda tokko faarsee yookiin nama tokko arrabsee nama tokko faarsee akkasitti nama hedduu isa laaluu jira fakkeen namni kana ka waan takkan beene ka jireenya mataa ofiituu hin danda'in namni kun lama sadii isa laalu nama kana dhiibdanii garamitti oofuu jirtanii akka gartee fakkeenyaaf hangaasaa fa'aa kanatti akka mallayni kafalamuuf maaliif jennaan ati maal jedha jettee dhaqxee laaltami kanaafuu mootummaan kana laaleeti damoosa isaaf kafalaa jechuudha. Wanni inni barbaadamu arrabsoo ati jalatti komantii arrabsitu san osoo hin taane nama isa laalu san jechuudha. Mootummaanis ka laaltu sani hattaa warri feesbuukaas yoo inni biizinasaaf ol bahillee ka inni laalu san jechuudha. Nama meeqatu isa hordofaadha maaliif isa hordofanii miti jechuudha ka laalamu. Kanaafuu kana beeynee waan kanarraa of duuba deemuu qabna waan faayidaa qabu irratti yeroo keenya gubuu qabna. Nama fakkeenyaaf yoo diraamaa komoodii waan konflaa adda addaa nama ta'u ta'e laala nama safuun eegganne nama badiin eegganne jechuudha. An kana jechuun kiyya yaada dhuunfaa kiyyaati waan kanarratti dogongora guddaa qabna. Nuti akka Oromootitti namni kanarratti natti aartanis an kun dhimma dhuunfaa yaada dhuunfaa kiyyaati. Maaliif jennaan warroonni biraa waan akkanaa kana addaan baranii jiran jechuudha. Maaliin sammuu keenya jeeqee waan sammuu keenya gartee tenshiin sammuu keenya harkisuu irratti laallatee namni akkasitti akka nama hin jeeqne namoonni biraa adda baranii jiran jechuudha. Nuti ammoo akka Oromootitti waan kanarraa dogongora guddaa qabna. Obboleeyyan kiyya waan akkanaa kanarraa of eeguu qabna jechuudha. Waa sadiin kana an akka obboleessa keessan xiqqaa tokkotti isinii dhaamuuf dhufee jechuudha. Inni kun yeroo har'aa kana sooshaal miidiyaa qara lama qaba akkuma reefu isiniin jedhe san ittiin uf muraa jirra jechuudha. Qara silaa ittiin murachuu qabnu namaaf kennine namatu ittiin murutti jira jechuudha. Kanaafuu warri siyaasaas warri gartee biizinasaaf dalaguus warri ammoo kana hunda keessan jirra akkuma isin jedhe kadhumarraa kun jechuudha warra namni na laalutti jira qofarratti amanutu waan kanarratti nurratti hojjetaa jira ammoo kan hojii isaaf baasee isaaf biizinasa godhe nuyi jechuudha. Warroota akkanaa kanneen nam tokko eega jibbitan eega yaada isaa hin deeggartan ta'e dhiisaa tuffadhaatii bira dabra. Kanaafuu sooshaal miidiyaa waan akkasii qaba warri hin beekne illee bara. Komantii osoo hin taane fakkeenyaaf namni gariin dhaqeetii bakka laayikii jettu san qaqqabee mallattoolee waan garagaraa akka kooflaa yookiin ammoo waan akka arrabsoo garagaraa hangaarii adda addaa tuqa sanillee godhin dhiisisuma bira dabri. Kanaan isinitti dhaammachuu dhufe an obboleessa keessan abduudha. Viidiyoo kiyya laayikii godhuun dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu.